siqe. Maamiltoota xiyya kabajamtoota xiyyaa maatii Adaanuu kan taatan sheer gochuun dagatinaa isin jedha. Adaanuu koomaan waggaa meeqa barattee mana barumsaa keessaa baate? Akkamitti keessaa baatee biyya ormaa deemuudhaan geette? Sababbiin maalidha wanni mana barnootaa keessaa si baase? Naaf himi siin jedha gaafii si gaafachuun barbaade. Okay, ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Adaanuu kan taatan hundi keessan. Noora sinin jecha warroonni dhuftan like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Har'a istuudiyoo kiyyatti argamtee caalii gaaffiif deebii na gaafachaa jirti jechuudha. Innaa gaaffii isheen na gaafattee fi asumaan tokkorraa ka'eetiin isheedhaafillee siniifillee ibsa jechuudha. Innaa hundi keessanuu jalqabaa jammartanii hanga xumuraatti nu biraa hin hafiinaa nu dhaggeeffadhaa siniin jedha. Innaa gaaffii isheen na gaafattee hagam barattee mana barumsaa hagam barattee maaliif immoo barumsa kee dhiistee sababni biyya kana si fide maali naan jettee na gaafattee jirtasaa. Innaa namni tokko jechuudha sababa tokko malee barumsa isaa adda hin kutu. Innaa maaliif ani nama barumsa koo jaaladhu ture jechuudha. Yeroo duraatii fi jalqabaa ka'ee yeroon mana barumsaa galuudhaaf hin beeku iyyuu ture jechuudha. Innaa obboleessa abbaa kiyyaatu jira. Obboleessa abbaa kiyyaa kuni haala barumsaa kana mi'a barumsaa kana innis immoo mucaa ollaarraa baratee jechuudha. Mucaan sun Galaayee jedhama. Isa warri isaa mana barumsaa galchaniiru. Inni immoo eenyuun hababbalaa obboleessa abbaa kiyyaa isa macarrashaa maqaan isaa yookiin shittoo yookiin balaachuudhaan waamamu jechuudha. Innaa isatu mana barumsaa nageessitan malee jedhaan akka kiyyaan jechuudha. Akka kiyya immoo mana barumsaa geessitee masaggabsiisuu hin dandeessu. Innaa achiin booda masaggabsiisuu gaafa didanii gaadii beektu yoo ta'e gaadii horiitiin gaadi'atanii ilmatanii fudhatee bade jechuudha jala. Yookaan immoo yeroon sun yeroo gannaa ture. Naannaan keenya gamanaan bishaantu baay'ate jechuudha. Bishaan sun immoo yeroo gannaa hin guuta namoota baay'ee nyaata. Dildillifaa yeroo bishaan fudhate namoonni inni gamanaa inni gamaa walitti ce'uu karaa dhabutu jira jechuudha yeroo sana. Amma innaanii mana barumsaa kana nageessaa innaan didanii gaafa isaan didanii ofin ajjeesadhee gaadiittiin sa'a gaadiyan kana fudhatee bade jechuudha caakkaa. Achiin booda akka kiyya kun iyyitee mucaa kiyya naa barbaada mana barumsaa boru geessee masaggabsiisa mucaa kiyya naa barbaada jettee isheen iyyitu maaliif iyyitiin jedhaan maaliif haga kana yaada hin naannefanne jechuudha. Gaafa kaanii koottu yaa mucaa kiyyaa anu boru mana barumsaa geessee si masaggabsiisa eessa na dhokatte jettee caakkaa keessa deemte yeroo isheen barbaaddu anduuka deema caakkaa keessa. Edaa inni mukarra dhaabbatee mukarra dhokatee waan isheen jettu dhaggeeffata jechuudha. Innaa takka ture erga akka wantiyya boosee bakka mucaan kiyya of ajjeesee gaadii fudhatee badee yaa mokonnon abbaa kiyya yaa mokonnon boru koottuuti mucaa koo mana barumsaa geessinaa masaggabsiisi jettee boossi jechuudha. Gaafa ka'an inni kana dhagaate inni of ajjeesuudhaaf gaadii fudhatee hin baane kan si garrafu doorsisuudhaan malee jechuudha. Maaliif mana barumsaa geessanii yookiin barsiisuu hin barbaadanii jaldeessa qamalee kana horii kana tiksisiifachuu barbaadu jechuudha. Innaa inni macarrashaa waan ta'eef baay'ee ergatu gaafa ka'anii bakka of hin ajjeesin yookiin bishaanitti of gatee bishaan hin nyaatin jedhanii abbaan kiyyaa ishii bakka nan geessa jedheenii ganama barii aduun suni maal ture maaksanyoo ture jechuudha. Maaksanyoo fi guyyaa sadi jira gabaan biyya keenyaa jechuudha. Maaksanyoo hin jira kamisa hin jira sanbatadha jechuudha. Amma dhufe mana keenya barii mana barumsaa na fuudhee haa deemu jedhee jechuudha abbaa kiyya bira. Amma
balbala duratti na argee Adaanuu naan jedhe ani waa'ee barumsaa karoora sinii qaba innaanii abbaan kee mana barumsaa nageessee nama saggabuudhaafi shittoo biraa nafu jedhiiti iyyii mana barumsaa nafaana galtaa naan jedhe. Wanti barumsaa waan fakkaatu isaa maaliif akka dhaqanii isaan beeku yaada naannefanne jechuudha. Innaachumaanii inni kana natti mee seeneera anduubarra dhufee innaa abbaan kiyya fuudhee mucaa kana naa fuudhee ba'uuf ka'u surreedhuma qabadhee jettiin dhaabuureen jilbatti rarra'ee jechuudha. Maal mana barumsaa naqanis eenyu faana shittoo faana iddoo shittoon naqu na fuudhaa naan deemaa malee du'eetiin hin bada mana barumsaa kana nageessitan malee. Amma uffatallee ka hin beektanii namni baadiyyaa irratti guddate uffata tirfii hin qabu kanuma ofirraa sana yoo dhumte namaa bitanii annaa uffata narra jirtu tana malee hin qabu jechuudha. Gaafa kaanii akka gootu naan jedhe na sossobe jechuudha. Abbaan kiyya baay'ee na jaalata nillee nan kabajaa nan jaaladha jechuudha. Akka gootu Adaanuu naan jedhe gaafa kamisaa gabaasi fuudhee deemee uffatallee sii bitee dabtarallee sii bitee gaafa sana geessee si masaggabsiisa. Amma ija namaa fuuldura kanallee si fuudhee hin deemu uffatallee hin qabdu jedhee sossobee obbiraana deebisee jechuudha. Amma kana muluu natu karaa dhaabaa oola jechuudha. Sa'aatii tokkuma sa'aatii lama karaa dhaabe ittiyyee karatti fuulduratti iyyee karatti deemu dhabe jechuudha. Asii anaan manatti na sossobanii na hambisanii obboleessuma isaa kana fuudhee yoo inni dhaqu manni barumsaa akka carraa ta'ee masgabaan dhaabbatee cufameera jechuudha. Sa'a 12 taanaan masgabaan yeroo jalqaba waan ta'eef cufama waan ta'eef jechuudha. Ammachumaan otoo inni masaggabamiin galee otoo mana isaanii hin naqin dura manni isaanii immoo nuu gajjallaadha jechuudha. Otoo manatti hin galin dura dhufe mana keenya jechuudha. Adaanuu naan jedheen ammallee dhaqnee dhabne nama saggabsiifna abbaan kee gaafa kamisaa nageessa ammallee gaafa kamisaa sana biraa nafiin naan jedhe na biraa nafiin naan jedhe nan dhufanii mana keessan naan jedhe ishi jedhee gaafa kamisaa sana maal sii beekaa miti shittoo balbalarra dhaabbadhee eegee yeroo inni dhufu faanuma ol seene anillee nan deema faana jedhe eessa dhaqxe ammas gaafadhee disii nagoota inni gaafattanii sila gaafa akkasiin jenne ammas boo'icha kana gadi fuudha achiin booda qasaanoo na fuudhanii deemanii gabaa nageessanii uffata naa bitanii dabtarallee naa bitanii kaardii waraqata wayii bitanii geessanii nama saggabanii isas masaggabanii lamaan keenya nama saggabsiisanii fuudhanii galanii jechuudha. Achiin booda guyyaa manni barumsaa jammaramtu sana mucaa kana dhufee na fuudhee deemaa jechuudha mana barumsaa sana jechuudha. Otuman baradhuuti otuma walumaan barannu jechuudha. Ani isa wajjin deema malee bakka mana barumsaa sanallee aga kana miti dhufee na fuudhee naan deemaa tuma deemnu inni kutaa tokko fin'ee kutaa lammataatti yoo dabarru kutaa tokko lammataatti on darbullee haga kana baay'ee amma kana hin beeku. Innaa achiin booda wantanii otoo kutaa tokko baradhuu sinitti hin himiin hin darbine wayiitu jira jechuudha. Yeroo sanaa obboleessa abbaa haadha kiyyaa abbaa biddeenaa haadha kiyyaatu du'e jechuudha. Du'e namoonni hundi mataa haaddatanii bakka mataa isaanii haaddatanii bakka natti babbareedu sinii galee mataa haaddatee hunduu moluu kana babbalaqqisiisaa deema. Innaa horii biran oolee galee jechuudha. Mana barumsaa hin jammaramne yoon galu hundumti haaddatee natti bareede kiyyaan haaddamne jechuudha. Du'eetuman bada mataa kana narraa haadaa malee jedhe mana barumsaa nama saggabi naan jette mataa naa haadi naan jette mana barumsaa akkamitti dhaqxe maarree yoo naaddadhe narra bareeda iyyuudha narraa haadaa jedhe achiin booda ammas narraa haaduu gaafa isaan didanii anaaf akaakayyuu naa ta'a garuu haadha kiyya immoo hin guddisee jechuudha. Abbaa shotoo hin taane abbaa biddeenaati jechuudha. Innaan narraa haaduu dinnaan ishedhee achuma bahee tuma sikkiina waan ofirratti kukkutuu jammare jechuudha. Gararrama kanaan kukkutuu yoon jammaru baanii narraa haadanii xiqqoo mataan kiyya yoo bibbiqiluu jammaru manni barumsaa sun jammarame jechuudha. Manni barumsaa sun yoo jammaramu iyyaadatu yoo ta'e filaa wayitu jirti filaa harka nama fakkaatu takkatu jirti xiqqoodha jechuudha. Fuuldura biraa boolli jaran taa'ani. Achi filaa sana maaliin godha seetan mana hatee kinini kitaaba keessa godhadhe fudhadhe deema. Kitaaba keessa fudhadhe deema isheen achirraa abbaa caadaa barsiisti. Ani immoo maalan godha seetan mataan akkana ijarratti gadi nama galtee isheen filadha taayaa seecha. Rab asumaachiin filadhanii wanniidhaan. Astamaarii waan isheen jettus waan isheen barsiistus hin beeku.
mataa kiyya filachuu malee achiin booda ka'inaan jettee na kaaste ijoollee fiilla fiixitti amma ijoollee barsiistee fixutti harka kee qabadhe harka kee bal'isiitii taa'inaan jette. Ichi bal'isee man taa'ee ichi yoo xumurtu harka kiyya keessa gizee lama ta'e waan ta'e na rukuttee dhaqii taa'inaan jette. Nan taa'ee ammas gaafa lammataa fiddeen dhufinnaan jette. Deetee man dhoksadhee fidadhee dhufe yoon gadedhee waan barreessoon jedhu mataan ijatti gadi na dhufti. Filitti fuudheen duubatti hin fila. Ammas na argite gaafa lammataas jechuudha. Achiin booda ammammoo maalla goote gurra kee qabadhu naan jette na jilbeeffachiiste. Achiin booda nan qabadhe. Ammallee hin jiille. Gaafa sadaffaas ammas na harkatti argite. Achiin booda warra kiyya waamte jechuudha. Abbaa kiyya waamte abbaa kiyya fiddee yookaan mataa kana deebisa irraa mura yookaan dhoofsisaa fi yookiin immoo filaa kana irraa fuudhaa dhoksaa jette. Innaa ishedhanii na fuudhanii galanii naanillee hillollee abbaan na fuudhee mana wayina geesse achitti mataa kana narraa dhoofsisanii achiin booda bakka gizee tokko narraa dhoofsisanii achuma mataa kiyya dhaamu jammaree filaa sana obbaafadhee jechuudha. Innaa otuman barachaa jiru kutaa tokko kutaa lamatti yoo dabarru haalli obboleessa abbaa kiyyaa baratu kuni ta'uu fi didee innaa akkawwan kiyya immoo mucaa macarrashaa waan ta'eef isa mana keessa ni barbaadanii naannaa keenya qamaleen illee ni baay'atti jaldeessu boqqolloon yoo ga'ee bisingaa kana fa'aa bakka wanta kana jalaa waan bineensi nyaatuufu isa nu eegdadhanii mana barumsaa kana irraa kutanii hambisanii jechuudha. Wasiila kiyya kana gaafa kaan yeroo isaan kutanii hambisanii guyyaa lama guyyaa sadi kophaa mana barumsaa sana dhaqee dhabe. Manni isaan immoo nurraa fagoodha. Amma afuruma mucaa kanaayyuu dhabe kan si garramu jechuudha. Amma gaafa kaan nan bu'e mana isaaniin naqe yoon naqu bisingaa eegaa jira sireerra taa'ee hagadaa kana caccabsatee xinqissaa kana caccabsatee hagadaa guurratee wanni irra taa'ee jira. Okay, fachuko mana barumsaa keessaa baay'atanii wanni midhaan eega. Mana barumsaa dhiisi bakka barana dhiisedhaan kutaa tokko lamatti darbee jechuudha. Yeroo bisingaan asheetee xiqimtii keessa mitiire yeroo sana barumsa adda kuchisiisanii bere gere barattadhanii adda mursiisanii bisingaa kanaa fi boqqolloo kana jaldeessarraa eeguutti hambifatanii jechuudha. Inni illee dinneema eegita. Maal godhare haati isaa isa malee hin qabdu macarrashaan isaa warroonni kaan irraa heerumanii warroonni kaan irraa fuudhanii ba'aniiru kan qabdu isuma bichaa waan ta'eefu jechuun ka rakkoo haadhaa fi rakkoo abbaa yoo argu immoo barumsa kana adda kutee jechuudha. Sirriidhaa namatti dhagama yoo rakkoo abbaatti fi rakkoo haadhaa yoo ilaalan itti dhaga'ee inni mana barumsaa san kutee ka isaan eegiidhaan kana eege taa'ee jechaadha ka. Eeyyaa. Innaa achiin booda immoo wanti si ibsu tokko bira dhaqe jechuudha. Hoon bira dhaqu. Ati bira dhaqxe deemtee isa bira dhaqxe. Barbaade dhaqe manuma naqe manuma akka ofiyyaa hoon naqu inni bisingaa eeggachuudha. Bisingaa keessa namoonni wallaaltanii jirtanii muka dheeraadhaan siree irratti ijaaru. Siree keessatti ijaaranii siree sanarra taa'ee hagadaasaa caccabsee ilaala. Amma immoo wanti na hawwisiisu isinitti maka. Amma yoon naqu xinqissaa kana guuree caccabsee ichi aalgaarra naqate ichi baddaarra taa'ee shonkoraa kana nyaachaa bullaallaa wanniidhaan irraa ari'a. Billaan gotaan. Amma yoon naqu agadaa kana naa kenni bira taa'ee nyaadhe. Adaanu naan jedhe amma silaalaa ka wanti inni naan jedhe. Adaanu naan jedhe. Barumsa bere gere wajjin itti deebina barumsa kuti naan jedhe. Kan na galches kan garuu kan gali jedhes isuma. Eegas illee barumsa kana wajjin itti deebina kuti kasiin jedhullee isuma barumsa kana kuti. Isiin maa barattee na dura bakka biraa geettiif kutaa maal tartiif isiin barattee maal beekata jechuun amma inni maarra yoo barumsa addaan kuti gaafaan itti deebi wajjin barannoo siin jedhu isillee akka atis isaan caalle gaafuma tokko itti deebitan kam inni baratu barataa bakka kutaa waliin caaltaniif akkana siin jedhe kaa'inni akkana siin jedhu danda'e malee keessaa kuti erga siin jedhe gaafuma ofii baratu itti deebi siin jedhu edha yoo ofii dhaqee inni illee sitti dhufeetiin itti deebi siin jedhu edha ka. Eeka amma innaani naan jedhe bere gere waliin itti deebina atillee barumsa kana adda kutii naan jedhe. Innaa kophaa kellee karaan immoo xiqqoo hin fagaata kophaa kee deemuurra naan jedhe gaaffii kana naa dhiyeesse malee. Inni. Gaafa kana ammallee bakka maal rakkadhee sila durallee akkasuma jedhee
bakka bari garee wajjin itti deebinaan naan jedhe ishee warri immoo naallolanii turanii warri kan kee warri kiyya mana barumsaa galuu karaan fagoo waan ta'eef daftee dhufuu diddedhanii naalloo kalaas sinnaan loltanii ani qabata godhadhee sinnaan loltanii jirtanii baqqaan mana barumsaatti hin deemuu dheedde. Mana barumsaa sana haaluma inni kana naan jedhe mana barumsaa sana addamu. Ati jecha garuu tawarri siin jedhe saniif miti jechi isaa qabatte. Jechanni naan jedhe bakka bari garee waliin itti deebina nagattee hin darbiinii naan jedhe. Sigale anillee maaliif isatu mana barumsaa sana nagorsee mana barumsaa sana nagalche waan ta'eef innuu yoo nagorsee asiin nagaye animmoo kan inni naan jedhe kana maal dhageetti didaree jedhe akkamitti dhageetti didanillee waan inni jedhe isaan guutuu qaba jettee atis mana barumsaa kiyya sana adda kutee jechuudha. Gaafa kaanii erga mana barumsaa sana adda kuteen booda gaafa manni barumsaa lammata deebi'ee dhufu abbaan kiyya deebi'ee si masaggabsiisu naan jedhe. Hin barattu siruma bakka sin geessinu naan jedhe. Barnootumaan barattu sin jedhe. Barnootumayyuu sin galchinu kalaas asuma hin qottallee hin qoffortallee kalaas naan jedhan. Achiin booda hamma raacii barbaaddachuu jammare jechuudha. Achiin booda kanaaf biyya hambaa yaadatte jechuu bakka. Amma otoo biyya hambaa kana hin gahin dura achiin booda mana barumsaa kanatti gaafa isaan na deebisuu didan yeroo sana kutaa lama jira kalaal gara gadiin jira si gaafa isaan na deebisuu didanii amma samma raaciin dhabe. Ani isa warra isaa bere gareetti si deebi'u naadhee barumsa kan adda kuchisiise. Isa animmoo gaafin inni naa dhiyeesse kana namatti illee nimni abbaa kiyya nama biraatti illee nimni nam takkatti nimni garuu kanuma inni na gaafate kan ani bara barumsa adda kuteera jechuudha. Isa warra isaatitti deebisa. Animmoo fedhii warra kiyyaa malee barumsa kana kuteera. Isaan immoo fedhii kee kutte waan ta'eef namni mana barumsaa sanatti si deebisu hin jiru. Daftarri barana bitame bere gere hin bitamu naan jedhan. Sirrii. Amma mazgabaan dhumuu gaheeraa naan jette ijoolleen natti himte. Waan hin godhu dhabe hamma raacii biraa nan bade miila. Eessatti hin bade seetan qaba mana akka hoo kiyyaa kan abbaa kiyyaa osoo hin taane mana akka hoo haadha kiyyaatti bade jechuudha. Mana haadha teessitti bade jechuudha. Nda'u mana haadha kiyyaa osoo hin taane akka akaakilee kiyyaatti bade jechuudha. Akaakileen kiyya baay'ee na jaalatti ture. Eenyu ol dhugaa waaqa bakka naa qabdi ture jechuudha. Waaqayyo bakka isheen jirtutti jannata naaf haa kaa'u. Yookiin immoo biyyeen itti salphattu jecha har'a addunyaa kanarra hin jirtu. Innaa kanaafuu ishee biratti badee jechuudha. Ishee biratti badee mana barumsaa akkasitti adda kuteetiin ture isaan akkas naan jedhanii naan lollaan mana barumsaa kana adda muree amma immoo garuu ittiin deebitu naan jedhanii na dhorganii jiranii. Isaan si organ. Na dhorganii jiran maaliin godhaan jedheen naqee kaakilee koo kanaan mari'adhee jechuudha. Innaan qoy bakka abbaa keen gaafadhaa taa'ii naan jettee achumaan manuma ishii taa'ee badeen deemi kalaal amma manatti hon deebi'ellee eessaa dhufte naan jedhanii. Eessaa dhufte dhee faazariin kan keessi gaafataa fi amma sodaattee bakka dhaqeedhuma achumatti gale jechuudha bakka achuma taa'ee gaafa kaanii geessa nama saggabsiisaa bakka sin biran taa'a manuma barumsaa kiyya na galchaa malee. Hintaa jettaan amma isaan. Yoon gale bakka jabbiillee sinii tiksaa dhoqqeellee sinii haraa. Waan sinii godhuyyuu hundumaa siniin dalagan jedheen mana barumsaa bicha nageessaa deemu kaardii koo fudhadhee bade sii galee. Kaardii mana barumsaa isaan fudhattee tiniin badde sadarkaa kamitti akka tarte kutama lamatti akka si dabarsani amma osoo ati kaardii san qabattee dhaquu baattee barsiistonni simma zaggabamanillee ganummoo hoosiseen sanillee kutama tokko si barsiisanii kaarni san hin argine waan ta'aniif. Garuu ati gosh qalbii qabdaa kaarnisa fudhattee erga deemte qalbii qabdaa bakka maarree kaarnisa laanii isaan sima zaggabanii sin dinni akka usante wajjin dhayxee jenna. Eeyyano akka hon kiyya nan geessine achiin booda ilma qabdi ture ilmi ishii fuudhee naan deeme jechuudha. Sirrii. Fuudhee naan deeme nama saggabanii mana barumsaa koo jammaree akka hon kiyya daftara naa bittee jechuudha. Innaa barumsa kiyya utuma baradhu booda abbaan kiyya dhufee. Akka okiyya taasee yookiin karaatti na argee mana barumsaa toon naqaa jiru karaatti na argee nan baqadhe na rukutaa ina sodaadha baay'ee nan kabajallee nan jaaladhallee waan ta'eef yoonni karaatti natti dhufu baqadhe jechuudha. Yoon baqadhu garaa nan maate akkamitti dhalli kiyya na baqatti naan jedhan. Akkamitti dhalli kiyya na jalaa dheessitii. Innaa achuma nani baqadhee fiigee mana galee na duukaa dhufe. Yoonni na duukaa dhufullee na reebuu dhufen jedhan.
Na dhawuu dhufe jetteetiin hin fiigdaati jalaa dheessita bakka. Achii dhokadhee geeshoo wayii jala dhokadhee chuma mana kaakilee ko seenee bunni danfee fi dhufanii geeshoo jala na barbaadanii na baasanii koottunni si dubbisuu dhufe malee si loluutu dhufne naan jedhanii chumaan dhaqee abbaa kiyya ji'a tokko fixe lammaffaa qabadhee bakka waan arginan baqadhan si garra haadha kiyyallee arginan baqadha. Waanuma jalaa baddee sanii sodaattee bakka harmi san fudhattee jalaa baddee fi sodaattee si dhedheessita. Tokkollee mana barumsaatti sin deebisnu isaan waan naan jedhaniif baay'ee taaree jira jechuudha. Akkamittiin mana barumsaa kiyyatti nan deebisnee waan na deebisaa jedheen maana deebisuu didaniif aartee akkootee bira jalaa deemteeti harmi kan kee fudhattee jechuudha. Achiin booda bakka nan jammare mana barumsaa kiyya osuman baradhu kutaa 7 fixee kutaa 8tti darbee kutaa 8 keessaa ji'a 3 qofan baradhe jechuudha. Kutaa 8 keessaa karaa biyya ormaa deemte jechuudha ka. Amma kutaa 8 kana kutaa 7 fixee 8tti yeroo darbu wanta na qunname tokkotu jira. Haga kana iyyuu silaa tasfaa hin muradhu. Innaa kutaa 7 kana fixee 8tti darbee ji'a 3 qofadha jechuudha. Kana ni baradhe. Yeroo sana hundumti keessanuu kan beektanii qo'annaa barbaachisaa gadi teessee wanni fudhachuudhaaf jechuudha. Maatirikii fudhatta. Maatirikii sana fudhachuuf immoo wanti si barbaachisu teessee yoo dabtara kilaaltee yoo wanta baratte sana irra deddeebitee dubbistedha. Yoo hojii manaa sii kennanii hojii manaa sun hin barraa'in yoo bakka akkana waa hedduu sii kennanii iddoo kana dubbisan yoo kitaaba iddoo sanii dubbisin yoo gaafii wayii sin gaafatan timirtii keessatti yoo gaafii si gaafatan mootuu yoo deebisuu hin danda'in kana nama mudataa siin jedha. Innaa achiin booda bakka gaafadhe beektee warra kiyya ijoollonni waliin baran hundi isaanii mana kireeffatanii gara manni barumsaa itti dhiyaatutti siqanii jechuudha. Innaa anillee akkasuma isaan wajjinii warroota goddanyaa kiyya faanaa galuutiin qaba. Asii marmaaree baradhee dhuguma fatanaa kana darba jedhee hin yaadu jedhee gaaffii kana gaafa dhiyeessuu fi innaa gaaffii kiyyallee akkaataatti naa deebi'ee dhimma mataa keetii abbaa kiyya miti kaannaan jedhe haadhati jechuudha. Dhimma mataa keetii ani wantan si danda'u tokkollee hin jiru. Yoo of dandeesse gali yoo of danda'u baatte immoo asuma taa'ii naan bira taa'ii baradhu siin jedha. Yoo of dandeesse yoo of dandeesse galii katamaatti ijoollee faana yoo of dadhabde immoo mana barumsaa sanuu dhiisii galii taa'ii naan jedhan. Amma hammaaraaciin kiyyaa yookiin barumsa adda kutee yoo mana taa'e jarri anaan na gurgurachuu barbaadu. Ani immoo biyya sana keessatti illee haala gurguramuu dhiisiiti haaluma jiruu biyya sanaatiifuu bakka yookaan wantan filadhu beektaa yookaan tokko biyyaa bahu yookaan tokko immoo du'ee baduudha. Jireenyuma hin beeku wanti isiniin jedhu baadiyyaa maaliif jibbitan naan jechuu dandeessu. Jireenyuma baadiyyaa na jibbisiisa jechuudha. Maaliif immoo jireenya baadiyyaa jibbaa haadha kiyya irratti yeroo laalu namoota naannaa keenyaa irratti yeroo laalu bakka haala jiruu fi jireenya haati keenyaa fi abbaan keenyaa fi olloonni nuti waliin guddanne yeroo laalu haalli jiruu fi jireenya baadiyyaa na jibbisiisa jechuudha. Maaliif otoo dhalanii of harkaa qabanii akkanaatti dugdatti qoraan baatanii harkatti daa'ima baatanii yeroo deemanidha kanan argu jechuudha. Wanti keessa kiyyatti natti dhaga'amu. Inni lammaffaa daa'ima baatanii yeroo lafa qofuraa oolanii yeroo aramaa oolantu jira jechuudha. Wanti natti dhaga'amu. Inni sadaffaa daa'ima baatanii gabaa yoo deeman daa'ima harkatti baatanii dugdatti wanta gurguranii manatti wayiin bitan baatanii yeroo deemanidha jechuudha. Wanti amma yoonaas natti dhaga'amu yeroo sanallee natti dhaga'amu jechuudha. Maaliif yeroo namoota akka kanaa kana argu anallee kanatu na eeggata laata boru kan jedhu natti dhaga'ama beektaa. Sirriidha namatti dhaga'ama wanti akkanaa kun nallee mudatu hedaanallee mudatutu danda'ama jettee waan ijaan argitu tokko laaltee tiniinoo jettu garuu namatti baay'ee dhagama yoo ijaan laaltee jettu baay'ee namatti dhagama waan ta'eef atillee dhugaa keetii yoo ijaan argitee jettu wanti baay'ee namatti ulfaata.
Anumtu yoo amma haadha tiyyatana laalime yoo isin garaa gara na fiide jettu hagaan cinqama argaa jirtaatuyyuu hagaan yaadda argaatuma jirtaatuyyuu waan sitti hin qabu kanniin immoo waan ija keetiin argaa jirtu waan sitti hin qabu siin jedha. እሺ ከዛ ሹደብያ ደምቴ ስላት ወርሰጅር ታሜ አመማ ሁጀተቴ ማል ጃራቴ ቀብዳሪ አቴሺ ብሪ ብያ አረባተ አንቁፍ ነሬ ሶዴምቴ ገልቴ ሲወዩ ደሙት ዳሪ ቀበቴ ጀርተ ሲንጀዳ ዳኑት የከሰ ሄት ለንጋፈኔ አኩ ቡሌቱም አኩ ሪማ ወሪት መቀኔ ማለ እና ቪዲዮን ኬኛለ ሳቲን ዱማታ ጅራ gaaffii takna gaafachaa jirtu gaaffii saatii dheeraa fudhatudha jechuudha. Inna maalifi viidiyoo daqiiqaa baay'ee waraabuu waan hin barbaanne gabaabaadhumatti jechuudha. Inna wantanii otoo sitti nimiin hirra hin dabarre mana barumsaa kiyyaa kutaa 8 osoo hin baradhu ji'a 3 qofa baradhee jechuudha. Achiin booda hammaraacin kiyya maal ta'ee ka yoo nama fakkeenya mana barumsaa sana kutee maatitti deebi'ee taa'e haalli jireenya baadiyyaa keessaa akkuma nama isinii ibsedha jechuudha. Nama jibbisiisa. Ani garuu akka mataa kiyyaatti na jibbisiisa. Maalifi anas buru kanatu na eeggata waan ta'eef. Sirrii. Maalifi dhaladhee lafarran jira waan ta'eefu kan haati kiyya keessa dabarte anillee dhaalaan deema waan ta'eef bakka dhaaltummaan kun booda anallee akkasuma qaqqabaa laata xuwaan haadha kiyyarra jiru booda ana bira gaalaata xuwaan immoo haadholiin keenya akkatti nuun rakkatanii guddisanii biyyoo haadhanii facaasanii aramanii hojjetanii nuulaatanii wanti kun booda anallee qaqqabee akkasuman tasaqaayya aalaata amma kana muluu tasaqaayya ukiyyarra amma kana rakkadhee biyya kana keessa jiraachuurran jedhe yaa rabbii yookiin maraachi biyya kanaa na baasi yookiin immoo lafuma biyyuma lafaa kanarra nan jiraachisiin haalan taaniin najjeesin jedhe filannoon kiyya kana lamaan ture jechuudha yookaan du'u yookaan jiraachuu bakka yaa rabbii kanneen lamaan filadhe jechuudha. yaa rabbi yookiin haalan beekamneen biyya kana keessaa maraachiiti na baasin jedhe yookaan immoo bakka haalan beekamneen na fudhadhu jedhe bakka du'adha bakka kanan barbaade jechuudha innaa waaqayyos immoo ati jireenya kan keetitti fooyyeffadhaa yoo asii na baaste jechetti turte garuu mootu osoo kara rabbii bakka rabbi tokkicha jettee sabriidhaan teette garuu immoo galata rabbii asin si ga'ee akkati maraacii du'aatii fi maraachi jettee waaqayyo si maraachine si maraaree jira akkana jechuun qabdu garuu kana immoo ufumaa daa'imummaas jala qabee daa'imummaa waa hedduu nama gootii waa hedduu nama jechisiisti waan ta'eef kanaaf jalaa to'ibatanii bakka daa'imummaas godhe gizee san eenyumtu aaru hin jedha dhiisii anuyyuu jedhaatuma ture gizee siqaayii gizee waa hedduu keessa argee jira keessa dabaree jira fatana hedduu keessa dabareenis waan ta'eef argee jira waan aarri nama godhus waa hedduu nama godha aarri waan nama godhu ani mataa kiyyarraa beekaa akka itti guddadhe beekaa akka mana barumsaatti keessaa bahettiin beekaa anuyyuu kana wanna kana si gaafadhu tokkoyyuu hin jiru kana ofirraa beekaa aariin waan nama gootu aariin si dhiisiti kafayyaa qabuu fi kafayyaa hin qabne akka nama fayyaa hin qabne sanitti ilaalama kafayyaa qabu san garuu kafayyaa qabu sun nama fayyaa gizee saniif fayyaa qaba yoo aarii fayyaan isaa kafayyaan qabne san caala fayyaan isaa maalifire aariin sun waa hedduu nama godhaa waa hedduu namatti bakka osoo saqqalettu jira osoo didiitii bitee dhugettu jira waa hedduu nama mudata kana keessatti jireenya keessatti waa hedduu nama mudataa namni waa hedduu jedha garaafii keessatti waa hedduu jedha gari gizee aaru maal godhan garuu immoo akka warra ofiitti guddatan akka biratti guddatan garaagarummaa qabaa manni barumsaatiyyuu garaagarummaa qabaa garuu immoo adaanuun haganaa barattee jirta galatoomii ati haganaa baratte ani warru anuta kutaa tokkoo fi hagalamaa baradhe ima jiraate kutaa 8 baratte jirta siin jedha ani kutaa 8 sanuu baranne kutaa hagalamaa tana baradhe garuu alhamdulillah jedha garuu fayyaati jettiin shakkaraa akka yaadee akka ani osoo akkana godhe jedhu rabbi asiin nagayee amma bakka kanaadhaan naga'uufti jira siin jedha. Okay, guddaa galatoomii siin jedha gaaffii ati na gaafachaa jirtu dhugaa baay'ee namatti tola gaaffii gaarii naaf dhiyeessite
Innaa asumaanii wantanii gaaffii kiyya irratti isinii xummuru wanti isheen na gaafatte irratti jechuudha. Innaa wantani filadhee wanta lama isiniin jedheera yookiin haala hin taaneen biyyaa na baasiidha yookiin immoo haala taaneen immoo lafuma kanarraa na dhabamsiisidha jechuudha. Karoora ni qabu maaliif haala jiruuf jireenya biyya sana keessaa yoo ilaalu baay'ee na gaddisiisa waan ta'eef filannoo kiyyadha jechuudha kuni. Innaa inni sadaffaa inni itti aanu wannan isiniin jedhu innaa bakka haaluma hin taaneen barumsa kiyya kutaa 8 sana keessa ji'a 3 qofa baradhee bakka haaluma taaneen bade jechuudha. Nan bade warra kiyya jalaa jechuudha. Badee qaxxitaa Finfinnee seene jechuudha. Finfinnee seenee kamaal isinitti himaa miti erga Finfinnee seenee yeroo biraatiif viidiyoo biraa keessatti qabadhee isinii dhiyaadha malee erga Finfinnee seenee maaltu si qunnamillee too jettanii gaaffii naa dhiyeessitanii gaaffiin Finfinnee keessatti na qunnamillee waan baay'eedha jechuudha. Waan nama kofalchiisudha. Innaa kanaafuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa kutaa itti aanutti qabadheetinii isiniif dhiyaadha jechuudha. Barumsa kiyya otoon baradhu kutaa 8 keessaa muree Finfinnee gale jechuudha. Gatee wanta filadhe lamadha ture. Wannan filadhe lamaan sana keessaa Waaqayyo wanta tokko naa filatee kara Finfinnee deeme imale jechuudha. Arganachitti imalee wanta na qunname waan baay'ee jira. Kanaafuu isa immoo jechuudha kutaa itti aanutti qabadheetiin isiniif dhiyaadha. Ammallee gaaffii fi deebiin mucayyoon tun na gaafattu gara fuulduraatti itti fufa. Isiniin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya warroonni na dhaggeeffattan hundi keessanuu sheer laayik kooment gochuu hin dagatinaa. Asumaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Mee gaaffii gaafachuu fi sa'aatiin keenyallee dhumateetu jira. Mee wanta dhaammattu jira yoo ta'es wanna ni dhaammadhus jira yoo ta'e xumurree sa'aatiin keenya dhumataa jira waan ta'eef gara istuudiyoo keessaa bahuu barbaanna. Isaan walitti dachaanaa gaaffiriif walitti dachaanaa nagaan nu tura kabajamtoota keenya maamiltoota keenya maatii adaanuu keenya nagaadhaan nu tura isiniin jenna. Gaaffiriif walitti dachaanaa gaaffii baay'ee qabna waan ta'eef kaanaa walitti dachaanaa isiniin jenna. Okay, kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa kabajamtuu fi jaalatamtuu Caalii kan jedhamtu guddaa galatoomii gaaffii fi deebii qabattee istuudiyoo kiyyatti dhuftee na gaafachuu isheetii fi baay'een ishee kabajaa baay'een ishee jaaladha jechuudha. Innaa isinillee akkasuma yaada qabdan koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Innaa asumaanis immoo wanti yeroo biyya keessa jiran wanti nama qunnamu hundisaa yoo ta'u gadi fuunee haasofnee akka seenaatti jechuudha kan amma haasofnu. Innaa gaaffii isheen na gaafattillee ni jira jechuudha. Erga biyyaa baateellee naan jettee na gaafatteetti innaa gaaffiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Garuu amma sa'aatiin keenya dhumatee waan jiruufi kutaa lammaffaatti boru qabannee isiniif dhiyaanna. Innaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa halkan gaarii isiniif haa ta'u guyyaa gaarii isiniif haa ta'u jecha warroonni biyya keessa teessanii warroonni biyya alaa biyyoota hundaa keessa faffacaatanii viidiyoon kun isin qaqqabee ilaaltan hundi keessanuu laayik sheer gochuu koomentii gochuu hin dagatinaa. Asuma dhaamsa kiyya. Innaa kanaafuu galatoomaa halkan gaarii guyyaa gaarii isiniif haa ta'u ulfaadhaa. Atillee ulfaadhu istuudiyoo kiyyatti argamtee gaaffii kana naa dhiyeessuu fi isin jedhe Caalii. Ayyee shiixaansee atillee adaanuu koo galatoomii kootu koomii yookiin irratti naa dhiyaadhu naan jette galatoomii siin jedha guddaa si galateeffadhaanis. Okay, atillee galatoomii anillee gaaffii kee yookiin immoo waamicha kiyya dhageessee istuudiyoo kiyyatti argamtee gaaffii qabattee dhuftee na gaafachuu keetiif guddaa galatoomii siin jedha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa
gaaffii fi deebiin keenya asuma irratti raawwateeti jira. Inni kutaa lammataa isaa immoo boru qabannee isiniif dhiyaanna. Halkan gaarii ammallee irra deebi'ee guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Nagaadhaan oola. Warroonni halkan ta'e immoo nagaadhaan bulaa isiniin jedha. Ulfaadha.